Aye. Nuamma of tulumma ana beeka tan of keessaan qabnu. Aye. Tari namoonni immoo alaalalanii beeka inni beekadha inni walladha jedhanii murteessuu danda'anii. Aye. Nuyi wanta jiru hunda dhugaa jiru lafa goona. Aye. Soba kan ta'e mormiti soba dhugaa miti soba jennee lafa goona. Aye. Ka Oromoon ofiin of himu. Aye. Tari waan Oromoo dubbatamee himu alagaan garuu beekumsa Oromoo kanaaf. Asirratti gaafii takka sii qaba. Amma yeroo baay'ee hayyoonni Oromoo kuni mana hidhaa jira kun ajjeefamee jira. Kadu'eef akkamitti gumaa baafne akka hidhameef akkamitti hidhaa baafachuu dandeenya? Oromoon bakka hundatti bu'aa qaba. Aye. Oromoon du'ee. Aye. Bu'aa qaba du'eetu Oromoon du'ee keenyaa ta'uu dandeessu. Aye. Inni du'e Oromoon jiruuf bu'uura waan ta'eef bu'aa qaba. Aye. Inni mana hidhaa jirus Aye. Oromoo bu'aa qaba. Inni jirus immoo Oromoo bu'aa qaba. Oromoon tokko gaafa du'e jettee kan dagattu miti seenaa qaba. Duudhaa qaba. Waan inni irra du'etu ifa jira waan ta'eef. Aye. Nama tokko du'e malee kaayyoon isaan duune. Sirrii. Nu amma dhaloota dabre dhaabbanneeti ittiin dhaaddannaa. Sanyii ekeeleetii gosa akkanaati. Ani Oromoo jennee kan ittiin boonu. Aye. Warroota darba santu barsiise. Aye. Eenyummaa isaanii, sabboonummaa isaanii, gootummaa isaanii qabanii deemaa jirra. Aye. Inni biraa immoo warri dhangaan. Aye. Isa yaadaman malee kaayyoo qabanii qaban. Aye. Kaayyoon kun kaayyoo maaliiti? Aye. Kaayyoo sabboonummaati. Kaayyoo waan ofii hin boonuti. Sirrii. Agartee meeshaa qaban maaliif hidhaman jenna? Nu keessatti gaafsa warri maal godhaa xixiqquma jechuudha. Warri kun nuuf maal ta'a? Xixiqquma fakkii nuuf ta'a. Warri jiran immoo tarii gantuu ta'uu danda'anii tarii immoo gaafii kan kee kanarratti mootummaan gabroomsaa amma biyya kana uummata keenya irratti dararaa fi gocha suukaneessaa hojjechaa jiru kanaaf warra gantoota yookiin artistoota keenya warri uummata keenya ganillee ni jiru. Warri Oromoo hin ganu an Oromoon ala hin jiraadhu jedhees artistoonni keenya hedduun isaanii baay'inaan nu boonsaa jiranii gama aartiitillee akkuma nu boonsaatiin hin jiranii. Ati warra gantoota kanaan hoo maal jettan? Eenka gantuun yoomiyyuu gantuma. Isaanii. Aye. Karaan keessan karaa sirrii miti. Aye. Tarii itti biddeena nyaatan jettanii. Aye. Saba keessan bal'aa kan reeffi keessan yookaan immoo waggaa duuta illee keessatti awwaalamtani. Aye. Sabni kun saba dhiifamaati. Aye. Abbaa dhiifamaati sabni kun. Balleessi jedhee itti mufatu. Aye. Hundumaaf dhiifama godha. Aye. Haa ta'u yeroo gabaabduuf qaqqaba. Booda immoo iddoo awwaalcha qabdu. Sirrii. Kun immoo takka jibbe taanan. Sirrii. Saree roobaan geechanii yaa Oromoo yaa warra Oromoo gantan Oromoo keessa baatanii tariitii immoo waa tokko siif kaasuu barbaada. Aye. Warroonni Oromoo ganan kun Aye. warra hiddi isaanii sirriin ta'e nutti fakkaata. Sirrii. Malee dhuguma hiddi isaanii qulqulluu ta'e Aye. Oromoo hin ganan jedhee jaadu. Gana illee garaa isaatiif galuu danda'anii tariitii ittiin bubbulla maatii keenya ittiin bulfine yaanii dabuu danda'ani. Aye. Guutumaan guutuu akkatti gadi baanii miidiyaa garagaraa irratti Oromoo arrabsan jennee warri yaadnu kuni Aye. hiddi isaanii xiqqoo na shakkisiisa. Tariitii ati Oromummaa kee maaliin beektan ibsuu dandeechaa? Oromummaan kan beekamu Aye. yaada ati keessa kee qabduu fi ilaalcha Oromoo. Daa'imman akkasirraa kaasee yookaan sitti dhagahama taanani Aye. ati keessi kee qulqulluudha Oromoo ta'uu kee beeka. Wanti Oromoo midhuunduu sitti dhagahama taanani Aye. Oromoo ta'uu kee beeka. Garuu Oromoo qofatu Oromoo quuqamaa jechuu hin dandeenye. Namoonni dhugaa beekan Aye. adiin ja'an gurraacha ja'an hundinuu saba cunqurfamaa fi saba qabeenya guddaa kana qabuu fi saba sabboonummaa isaatiin boonu kana dhugaa dubbatu ni jiru. Sirrii. Inni kun immoo kan barbaachisu dhugaa qofa. Dhugaan kan immoo ragaan barbaachistu dhugaan dhugumaa miree. Kana keessatti kan Oromoon soba maalii jedhee yookaan immoo fakkeessuu kan qabu. Aye. Har'atti kan sobni dhugaa fakkaattee Oromoota hedduutu ganamaa jira. Aye. Oromoo muraasni Oromoo gananii. Aye. Waan karaa dheeraa deemnee fi gaarii isaanii gurgurtaa Oromoo akka waan Oromoo qarshiin gurguruutti deemanii Aye. haa ta'u ka lafoota Oromootaa iddoo Oromoon qabu fakkeenyaaf kan akka loonii kan akka qabeenya guddaa qaban Oromooni kanneen kana Oromoon har'a qabaa dhugaa jette Aye. bakka dhugaa ta'e malee har'a kinoo reefu waan agarree dhufne jiraami. Aye.
kalecha loon akkatti bal'atee dirree guutee dhibeessu Ayyee. har'a qe'eetti galanii hidhamanii Ayyee. manguddoon ijaarsa waggaa 60-70 Ayyee. manatti itti guuraa jiru. Ayyee ka gaafii keenya kan si gaafanne nu deebisu kan keetiif guddaa galatoomee. Ayyee si sooraa bulaadha dhugaa saba keessanii ifatti baasuudhaaf warra qaxxaafatan keessaa isin tokko ta'ee yaada. Ayyee. Har'atti waraabbiin kun waan bifa salphaan gaggeeffame of fuuldura immoo dhugaa uummataaf fuulduratti dhaabbatee abdiin qaba. Ayyee. Meeshaa itti waraabbii xiqqaasuu danda'a. Ayyee. Tarii waraabbii itti waraabbii qulqullina qabaachuu ni danda'a. Ayyee. Boruuf immoo nama militii kee galmaan gaatu waan taateef. Ayyee. Itti fufi. Ayyee guddaa galatooma. Ayyee. Si wajji jirra. Ayyee.